Rizqo man. Si. Ana kana jaaketa buraacha uffate. Caffeeraarii bulloota naayisa. Farda adiirra. Ati adiirra horte. Andiimaarra hore. Akkanatti wal jala ariine. Lakkii tanaa isaan dhumtee jirti. Tana booda waan biraati. Deem ol deebi'ati siin. Rizqo man. Yaa waan jirtuun saya. Oi ya bad gomsa dufte ol sen ha ol sen. Akkuma takka ta'ee gomsaatiin ban. Ya bad gomsa oi. Tai hot. Bar oru teemeetiin gara mana. Iddeen taqaama oru sente. Meera dhiis yaa gomsa. Dabdee dufte ha. Meera dabbiin daaftaa meeqa hojjaarra kaayime. Hojjaatte. Meeqa hojjaarra kaayi. Wanto kunis gara mana giseen jimaa gaasee deemu xixiitu majaa. Maali ummata ijoollee teenya taa'achiif sani nu as dawwalee deemu. Mee biniin laala mee dhaabbadhu. Mee laali mee ijoolleen biyya ummata adii jirtu san nu dawwaluun dhabdu yaa. Ejjituunis akkuma godhattiiti. Mee asirraa laalu. Yaa dhugoomsaa ejjituunis akkuma barana. Aatis akkuma barana waan jiidhaatis daddalaguun dhiiftee. Ejjituunis dalaguu dhiiftee jirti barana beektaa. Yaa abbaa dhugoomsaa akkas hin jenneeti. Mee wanarraa lallaalimee waan kana waan harkooni. Mee. Asi akkuma ijaajin isa waan irra hin jirtu. Lakkii anti qishuu sirra hoyyumaa. Maaltu jira? Wanti hidhaasa lakkoo isaanii san baran baltuu hangarraa hafuun beekuuti. Hawoola nurraa dhiiste akka isaan nuti itti godhan booda lafa maqaa hin eemme hojjarraa. Lafa kaayini lakkii asuma keessan nu deebisi. Meetiin hojjaateetti san fidee dhufa achuma deemee hojjaa waa turan naqamaa qumatii joganaa yoo caltee beektee ijoolleen biyyaatiitu san nu dawwaltu waldamna. Mee deemaa taa'uun hin jabeessa. Hojjaan fidaa taa'e. Tan booda dhabe baranaati yaa. Rizqoon baana. Rizqo. Hojjaa biti fa'a. Dhufee bar. Maali taate kana akkana turuun? Hin turre bar. Gara marti jaafunaaf muummeen tokkos wal dhabneetiin dhufe. Maali irratti? Akkuma daaga sasseeraa baadha jechuun. Akkiin jeeti waa hatti waaqachuu tana dhiis. Dhugi mee dhugi. Hojjana fana hogguu kamri. Waa tuttufuu tana dhiisi kaati. Waa tuttufaan oolin. Tuna isa dhiifanna mana keenya keessa tuttufu jira. Biyya faranjiisa hogguu dheenne. Hin dheenne ijoolleen teenyuun dichiti tokkichaa jiru kana malee ni yaana. Dhugoomsaa fayyoo. Dhugoomsaa idiseen deemuu dhiisii biraa jala. Fudhannee yaana na dhageeffa fudhannee yaana. Biyya sanitti saree uni dhiqan jaan. Nadiifa laal. Waan takka xuriin bonni takka xuriin. Daantuma isaaniiti isaan adaasisan fuulatti hin tufaaftu. Wanni kanaan jirtu. Daantuma isaanii wanni kanaan jirtu. Dhiisi yaa baay'ee. Baru manne adaasiin sun barra. Way na dhiisi mee namata muummee na jira naaf muummee mee na dhiisi. Tan muummee tana dhiisi hogguu kanuma walitti jirtanii. Akka ittiin ganama nafa. Mee na dhiisi yaa isaas kaa warri dulattiin isaa sun barra. Cinaa deddeemtee sun mii jettii beektaa. Akkamitti cinaa deddeemtu sun hin jiru isiin. Dhiisna irraatiis qotuun warroon gara ta'e shaafattee akkuma siraati dhuftee hooyyaati. Na dhagee mana taa'u barjaartii baaliqeen ta'u deemaa mana taa'u. Gumaan takka ittiin dhaweette si fiigeen isiin biibii beektee moo tokkochi furannaan firraa hojjanaa dhaabbadhee barii hojjetu waan hin beekuyyee. Wayi jaartii jaarsa cinaa lallabduun ta'u jeetiin usee baraan ganaanis dhaqeetiin achii lallabaayyee akkas taate. Maal lallabdaa manarraa dhiis mana keessa ta'e firrumaa mana keessa ta'e shaafatan nama abduun jirtu narraa dhiis. Waliin taa'u. Egaatis naan jette. Gabbaateen leegimaa san lallaaltu. Egaatis naan jette waliin taa'u. Waliin taa'u hangaan biyya uummataa. Eessa mutu gurbaan ga'ee bataan kunoo. Gurbaan kiyya ni dhufa amma dhufu dhiyaate. Abbaan tokko gadaamee. Abbaan kee tokko jiraachuu dhabuuti. Bakka kan hin deemina. Dintaadha. Mee aadi boona rakkoon qofaadhaan dubbisa rakkoon qofiiti. Ayyaa. Atummaan sodaatiin qofaa. Wayi nama lolaa irra keessa. Nama lola dhiiraa maal jee isii ati hin sodaatin. Ayyaa. Lafiin maxxanee deema. Nurra laatee. Rakkoon qofa. Simbaan abba. Dhugoomsaa iyya. Rizqoo rakkoo. Laali mara dhugoomsaa jira. Talajaa mata kallattii dhufee qabu. Isaaf ni dhufe. Akka nama sarara. Abba. Ilma kiyya. Aboo. Isaa dhufte. Moo abbaa kee gajeelus yaade.
تايمي أكم قطع زون زيارة قطع تاني عزيزي يا روي هاي تاي المخي وقدر عن المخي وجارة تديمي يلا خطوة أي نسيم خواتي خو وانا بران تاي ثم ما تيجي كم تيجي سبيلة تيجي إيه قدام من دلاتي قدام من جينوس أول صورة دبتوي ما قبل تتكلم هذا هو ما هو سنتامي هذه بيرو دلاتي عشان كتامي أبا أنت لما إيش ديمتان إيش ديمتان تلما أبا برا ميتودن وجو برنا بيته كسيتي وسموجو وجو ببيني سياسة كسي وجو برنا ورئيساني لوليني أبا هو ما تبي قدام بدو ما تولتين توريس نجاب زوجين سيال ما هي جالس بويتا جرتي جانا كم كي جاتو ما نقدر تبيتا عادي تليفون ما تخاي ميدا نانا جاي مي يا كتاي رقم سا كتاي واي مجوكنا سيدا كتاي درو ولين لا بدي ما كتير سلا فلوس كيف أو سنتا مي قدام بدو بيزا أنت تيجي ما بقى بدي تهون ترادي ورسالة ولا نمي سيفر تادي نانا جاي مي المغي كنا وانا بنيتو كنت تي تو ما جاتي ولا أوبريسك خبيجالا جيروسالي تو تي كلان سياتي مي تنسى أبا رقم سنة دقي جاوار دلوقتي نتيجة كنا فرنا جاب دلوقتي أبا قتاي خا نجرجريني ما جاوار جرتي إنت ليسني يا ربا أهو ما يتحرش ما تدي استغني سنجار رقم ساعتي فون مجانا لالو أبا رقم سنة دقي درو مجانا وني برسي فدي ما ماذا ما قتلا فيه أكو كان لالو فلان إتوان دقي وين سدرو دابو كان كمان يا رامو أفاني هر برجعوا ندور كتير مو تو كذا ولا إلمك يا نوالو جراتي مالجا أتيلين كرموساتي كاسم مندن تيجون سياتي مجامو عندي وتنا كابسو كبيتي نكسم مدي سالفة كابسي دقي رقم سنة أبا رقم سنة نراوس سيسيابي وسيميا يا سيميا ليه واي متجو تنا في عصوا إسام متجو تنا في تيجي ما هيدا أبو أكاسين جن رقوتي مريا ده تيجي تيوار رقم سا أتخاني سنجو هاي إنت لما إيش هذي تمو بحرن أبا برا كمان دران سيمو جروبر سماج جرجري خلت تلفونا دي بخنا بالبلا يا برا سلام بتاوا تنا في مدي سوانا كنا تنا فردي هاسي سيني تجرا هاي يا سونو فردي ورئيساني لوليتني ميتيو وجي برنا بيته أكاسيتي تجيبو دعنا أسفيدي تو ورئيساني لولوني هاي أتينا ما وري لولين سيدو قبيلة ديواني أكرن جينيتي مين مغافر والجالنا إيه كان مجيكا أكرن تيمان ترى مريدا يا ما جيكا إيه والجالة تنيفو أنا ما تيجي ما تون ما تيجي ما باسي بنا عايزين إنت نيوتي أبا إنت لا وانتا دي ورا إنت لا مديني بر أمي يا تكمل جرا ديم تسجل كم تورا ساني وجرب ويلول سينجا ميرا كيسا والجالة الناس سينجا جوران بيان والجالة نبا ولما جالة ورالو ليه بركان سينجوان أفعل لما تبجا سينجا ليبران أفعل مرة تبجا تخني سيدا ليه أكمتي أمول جالة من دبنا أفعل مرة تي دبجو جرا أفعل لما دبنا نرجع بارو قوم والجالة نجرو ورئيساني لولي أسفيدي أبا أكاس جيرة جيسة هبّل ما أسوي نكون أفعل لما بتي أسوي ما لما تيجي مدي كامل نرجع ما تيجي هذه ما لي فرق خيسني والله قرب ما كان جلا في جانيتي إيه قرب ما خي جرا تديتو وين ما تخين أنكو بكم نايا أكاسيتي آري أنا به آرتي مناباتي إيجيس ما يتم مناباتي نرجع أماتي تبيني سول بين warri keessanii fi hundi walitti wal beekne isinii ijoolleedha yoo keessan beekanii sa'a saniifuu boru'aa bari'u gana manaa si galche anuu bira bultaa naafi abbaa dhugoomsaadha dayinneeti akkasitti karaa guutuudhaan ilma keenya akkam jetta abbaa dhugoomsaa atis haadha sitti himi atis abbaa sitti himi maa jechu manguddoo gandaa fudhannee boru dayinnee nuti kamatti dheeraa deeman tanan beeknu tanuma safuu oromoo isa kanaan jiru safuudha kun hin beeknu buna geeffanneetu mudhanii akka ittiin talatiin sifuunaati kuma yaadillaan isaan intala gurbaan deemsin jechuun isaan naamusa ka'ee guriyaan talati naamusa ka'ee guudhaati eega kan mataati laaftuma nuti karaa guutuun dufeessi fudhatan amma kan maasan keessi raffisi laa isii raafisiin kaaneeti ciifnaati isinii asuma jijiisaasii fi dhugoomsaa asuma jiifnanutis ayyee kainu ammaatiyya Simban ati hanqamta kana herregattee intala mana naaf itti gurba ta'ullee bar mana eessuma yookiin mana aboo mana daada mana deeraa keeffatan jennaan ati jetteetuma anumaa fi ummaatee bira biddeerumaatu anumaa fi ajootee bira abbaa barra way oolma daffatte gurba zigilla nanan bifne boote irra barra silaa keetii naran mataa dachina mataanii lafa qabadhee deemee
Maali duukaa kana jechuudha. Nama mataa lafa qabatee deemuutu jiree rabba. Tanaaf. Wasnaatti jabalaasi na dhagahime shayitaana mataa guduruu wartaa dalagaasaa qalbi. Intala namaa ani dura bara miyyoo bareedduu na rifachiisu yootiin qalbiin cabsu yootiin sirraa uus ilaali. Siin fuuse siin jee. Fuudha geesse utaanuuf raaquun barree maduraati. Bar jimaa jala bar humna tanaan hin bar jimaa siin jala kana totongoree bar qalamaati utara keessi bitu jira bar. Sanii fuudhalaa namaa mana naaf iddaa'u. Ati dhiirumaa kan fee gartiin maan tanamaatiin naati deemtu anamaatu. Aboo kana du'aa naman ta'in kan arraboota sii gartiin tanamaatti deemu gudduun tanamaa rafiisu jechuun useemi. Ati dura deemi dalagaa dura maal akka ibite ibsadhu. Akkam namni tanamaa deemu otoo humna abbaa fi irraa hin bahin. I could stay like this, forever following you. Just don't get. Man kababar ilma san fakkaatu. Abbaa Magarsaa nan jiira. Abbaa Magarsaa mee dhagee. Akkuma beera galii nama yaamtaatiis ajaa'iba. Ifa maayii Abbaa Magarsaa naas balleesse na dhagee mee wayii siima. Intala warra amma san gartee meeqata dhiyoo tana quraana kutaa torba mucaa keenya wajji garaabsan. Yaa booyi fi guddaa kan arganii hin bareedeettee miciyyoon. Hogguun isii kan arginu cuma kiyyaan nu dura dhufe isaanuma laamee akka daawwiti wal cinatti argee. Wal cinatti argee saniifuun tala san. Abadan gaan ashadu billan talasa yoo mucaa kiyya fuusifne inuma arkuma funti hay ajaa'iba teetunis mucaa yuunivarsiitii barachuu jiru intala jettee naaf wanta hettaasa mucaan jaalagee jira fuudhu intala bareedduu guzee harkan namni ilma qabu ilmuma fi saniif kannuu yaada barnoota dila ammaan tanaatti laffee asiingee akka maatoo fi mucuma bira waan akkanaanatti naaseenati ani fiifuu jaalalaal maali siin jagaasiitu abbaadha jaalaniin biikajee Kasmus. Kana mo jalan beni mucaan deengedder alati ilmaatu. Mucaa waan inni ta'e beetu anaatu haadha dhalaadhaati turre ilmoo fi beeka. Saniifu mucaa anaa beeka waan inni ta'e mucaan jaalanillee gahee jira fuudhullee gahee jira abadan fuusisu malee gaan waan taane tanumaan sitti jira amma inni yoo dhufu dhiyaate. Anis nin beeka ilma kiyya. Barnoota naa barachuu jira barnoota naa baratu. Mucaa akkana ittiin irraan balleessin moosii wal mari'ate suuta dhufe. Anaaf beekeetti ani dhalleega. Haa dhufu ni gaafanna. Meefi dubbiin guddatiiniitiin akka rimoota san. Abii kiyyaa yaadiyan oduutii yarraan geeffadhaa. Kaymee waan dudduganiis nu kan ta'e seetuma afaan nu goggoisiiti. Abiyyiinumaa yaadeenis itti rakkoon qabuuti. Mucaan kun hogguu dhufee hundi jaalladhee. Ilmoo abbaan laalaaf moo haadhaan laalaaf. Baraanis wasii wajjin wal mariitu jira malee. Mee mee waan hin dhugun akka inni. Oo hayyee. Kasiiti abiyyiin irra maal jaa? Mee walumaan laalla oduu abiyyiiti qophaa'e. Ati ta mucaa hogguu naasee tabii oduu haasoo. An akka ilmi kiyya akka abiinaa ta'uun barbaada malee. Akka jaalala jaanii warramu. Fuudhuun akka abiyyi ta'uun dhorkutu. Magaalaa keessa deemtu tana naan taatu. Fuudhuun akka abiyyi ta'uun dhorkutu akka abiyyiitis ni ta'a. Ni fuudhaa si garuu mucaa kiyya ni fuusifna. Egaa akkas taanaan mee numa laallaa wayaayee. Ni laallaa firoomaa laallaa amma dhufu jira inni dhufu dhiyaate firoomaatti nafna. Inni wani dhufa. Isa inni dhufe kun oqaraati irraa yoo inni jaalan beeku itti akka mucaa kiyya ijoolleetti morkite kana na adda baasu baate hirmaatu numaan laallaa. Abbaan ilma ni beeka ilma kiyya waan inni ta'e anuun hin beeka abba mo'aadhaan beeka irra dabaati haasawaa ooli anaa beeka armoo dabaati abba mo'aadhaatu ilmoo irra beeka manna keenya si beeke Amani kasih terasa. bareedaa waan hin beekte sibiilnis kaanii giraame Nama rata. sibiila Wow, mana kasih ni berbeda kan? Itu lah. Umma haa umiyyeen haa dhuftee dhufee gaamjaan keenya dhufee hoottu dhufee akka umma nagaa haa hoottu hotta Aye. umma ooy akkam nagaa umiyyeen ayyaana habiib yaa ummaatish nagaa abba Kenapa? haa gami nagaa akka taa'e hoottu Aye. hoottaa'e Aye. nagaa hootoo kaasumaan taa'e haa hoottu asinitti abbaa biraan abbaa yaade abbaa akkam nagaa akkami Naga. nagaa Payada. hoottu nagaa hoosin taa'e ayyee makaddaaf jijjiirraa makaddaaf irraa jettanii laata isuudhis
Maaliif? Aateessu. Ayyee akkami barnoonni kan? Bareedaadhaan. Intalaan siif deeru kan agartu bareedu. Waa intalti maashaa Allah. Duraanuu wanni isiin natti haasawaa jirtu marii waliin qaban jechuudha. Waa akkana yaadu hin taane gurbaan gartee. Wal mari'atanii natti wal mari'atanii jiran mana keessatti. Haada addaa naa hidhu jiran lakkaa isaan. Abbaa akkam Nagaya. ayyumaan akkam intalti umma. Intala balu qaadar reefum tana barakanji. Abbaan idina kanji. Intala balu san dheeyni hafinji. Ilmi khiyazaan langeenyi. Ilmi khiyamaadha intaani miti yoon gaamma sannaa ogiraafatti seegan uurane inni tana fidde. Anuuroleen mujannata leessaa Way badhaati baratini leessaa. Asiin boonsaa warani Ati wallahi mataana ol qabda akkana samitti. waan shanyiin hokkisa inuma sitti fiduusi. Akkanatti mataa ol qabadhee deemaa bargisee ati ilma khiyya taate. Maaliin siin jee kaayaa? Agartee abbaa magarsaa maaliin siin jee? Maaliin siin jee naamanu didde. Intala sana ilaali meedhaa waan isiin fakkaatu dha nuuraleen ni dha. Nuuraleen isa irra keessaa tajaajila malee. Agartee ilmi keenya akkana mataan ol qabala waan bareedduudhaan deemee. Awwaan shanyii teenye fokkisa agartee mi? Abadan. Sumatti hin fitu. Namatti hin fitu. Akkasitti na beeri. Maqaan keenyu. Boontuu naan ta'e. Wayyaa boontuu dhugumaan boontuu sani wallaahi siitaan dhugumaan boontuu sani. Gisee karaarra faa deemtu sila agarte. Qararam. Namni kun sagal guutuun akkana jala deeme. Deemisa guutuu. Sittummaa. Deemisanii guutti misiyoon. Ni guutuu haaseetaa mukaa citaan faa gisee deemu faa qalulootaan siin jaa. Bariisii lolachuma qabata kanaa. Akkasiin qaxxamna gootan kaa. Ummaa karaa dheeraa deemnee dhufne saniifuu hafuura firaa baafachuu qabu naati. Waan dhuyidanii fi kanaatu isin ergatii maa ulfaa keessan dhageessii. Ayyee. Suwaa haadhannaati. Ayyee. Wayis lallaala waan akka kitaaba bobbanaadhaati. Babbanneen laallawaa hundaa'u. Ayyee. Wannummaan takka illee nurraa naftummaa. Ayyee. Hayi gaanaa sabboon Hayi biyyee. sabboontuu. Ayyee. Hayi. Ayyee. Way maalisa? Abbaan kee fuulmaa hubanuu didee. Abbaan kee. Kostar jeetu makkanan dhala. Amaluma isaa tokko seera abbaan kee nama bas ni jira. Dubbanne. Nama dubbanne ni Ummaan ta'e garuu haadha hariifa qabda. Ummaan ta'e bareetti. Sinnabne wallaahi nasi alhamdulillah rabbil alamin. Haala amala gaarii qabdi. Nama simatti. Ummaa abbaan kee garuu. Abbaa kee xiqqisuma Miskiinuma inni nisi. Garuu nama ni jiraami nama lolaa tokko nagarre. Kostar jeetta bargisee daal. Fuuluma keessaa ibsala laaluu sodaadheeti. Burjoo kana qaba. Qaanfadhee garuu haadha maashaallah haadha hariifa qabda. Haasite rabbi si Akkasitti haaseega. Ittiin jiraabata. Akkami. Qaraatiin akka mara barsiisaa waan jedhe geesse. Dhageessi jira. Gartee gurbaan tana bareedina fiti. Maaliin harkisa lakkaa duraanuu haada naayitu jirtaati. Akkamitti ati sanuti bar gartee magaalaa keessa jiraannus aadaa fi gartee safuu teenya irraanfachuu hin qabnu. Akkamitti gurbaa fi intala duburaa fuutee manatti ol na'ita. Sana dhagee. Gurbaa daldalaatii fi intala duburaa. Sana dhagee kaawwan siima. Banu maata akka godhuun deeman xannoof deeman. Yoo xannaa wajji seenanii maal rakkoo qabu? Wanni akkanaa kun gaarii miti. Xannoo fi maalee kun duburaa fi daldala uummanni kun badii isaan dhuftu kana hunda eenyu baadhata gisee isaan kana fuutee waliin ol na'ita. Badiin takkan jirtu intala reefu jeesan kaataa baluu san dhiise. Tanaatti heemjiyyoon akkasii yaaddeetu si yaaddeessiniin siin jeesa micoon tanaarra bareedasanii reefu jeesan irraa ho'i. Yoo xannoo taates agartee haa xannaanii xannoof dhufanii isaan yoo xannoof dhufan haa xannooni haa galanii san booda karaa mana si haa galchuu deemee. Wanni akkanaatu na biran daleeyitu waan akkanaa tana mana kiyya keessatti wanni akkanaatu hin daleeyitu. Tana bikka biraatiin haadha dhaqatta yoo haa. Waan akkamiitiin yaadu jira isaanii Lakkii gurbaa dhiiraa kan daldalaatii fi intala duburaa mana tokkotti ol naqu jechuun dhorkaa shari'attiis nu biratti nuti kun. Amma eegalee fooxannoo jiranii. Nigi haa galtu dachiinis halkan hoyitee jirti. Haa galtu faateen talti namaa. Lakkii hindiis wanni akkanaa kun hin jiru nu bira heerri akkanaa kun. Way intala namaa qaaneessuuf deema. Mijoo bareeddu sana inni uummata akka namatti inni ibsu. Jaalalti teetuun qaxxamna gooteeti dhiyoo. Ifi fuudhootu na osoo manaa marraa fijiruutiin. Ijoollee isaa. Manaa uumaanii si harkanaan jechuudha. Maal si harkuu qofaa bitus saayibboota kiyyaa hojii. Akkana siree takka irratti kaa. Doorii miteenya sanii irra fujira. Akkasitti ichi booda ganaa anaa fi anaa akkana jaakkeetaa gurraacha uffatee. Caffee raaree bulloota na keessa. Farda adiirra. Ati adiirra hortee. An diimaarra horee. Akkanatti wal jala ariinee. Maal jedhisi yoo? Shaara faalumaa fi kaajaliis akkasitti.
Abba. Maaliif jirtan? Haxannoo jira. Meetuu daftarri itti qo'attan kamimee silaa? Amma bar teknooloojiin guddatteeti waan duraan barachuu ture san garteemi akkanuma sammuu keessaa wal yaadachiisaani malee waan biraa ta'e abbaa kee. Haa egaa akkas taate saanis kutteeti. Intalti namaa haa galtu. Haa bulchu abbaa maal? Maaliif bulti? Hayi warri isaanii maal nuun jaa? Jennaan qaaniidha. Zaanis suuraa akkanumatti deemtee mana namaa bulu qaanii. Hayi ka'ee abbaa si galchinaati. Hayi abbaa bultu ni sila. Lakki hin ta'u. Wayi abbaan. Hayi abbaa kottu intalati yaa kottu. Naaka jechaadhii si bata. Haatee? Haaftee ijoollee? Ijoollee naatu waan dhifne tokko? Lakki naati isaanii isaan dhumtee jirti. Tana booda waan biraati. Deem ol deebi'ati siin hin geenyeeti. Niin gaggeessaa naa gaggeessaa. Deebiin siin jee dubbii dhiiraa keessa siin hin geenyeeti. Maatu siin hakeemi? Hayyee nagee hangale hoottu naa siin jaayiti. Nagee hoottu. Gaggeessu maayee naa gaggeessa. Hayyee ummaanii gaggeessa. Abbaanis taa'e naa gaggeessa. Hayyee filaan gaggeessita? Naa gaggeesse. Haa deemgaa nagee hangala abbaa deema. Hayyee abbaa hayyee. Hayyee nageetti. Ammaan ol deebi'an.